السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمجدت نجاة الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترتي أما قون الرتي واي جيجي رما متدرجة الرد مي ترتي ولينقونا أكما بيكمو جيجي رمي ilma namaa keessattis makhluuqa hunda keessattis waan argamu jechuudha. Kan hin jijjiiramne garuu hunda kan jijjiiraa turuu Rabbi subhanahu wa ta'ala qofa. Ilmi namaa garaa haadha isaa keessatti guyyaanni awwala khalqame irraa kaasee hamma dhumaatti inuma jijjiirama. Hatta eega du'ellee reeffisaa qaamnisaa jijjiirama ittuma fufa jechuudha. Jijjiirama akka nama tokkootti akka muslima tokkootti jijjiirama fiduudhaaf tattaaffachuun ofirratti, hawaasarratti, maatirratti, biyyarratti waan barbaachisaadha. Waan akkaan itti yaadamee hojjetamuu qabu keessaa tokko. Jijjiirama ala jennugaa gara gaariitti jijjiiramuu malee gara gadheetti gara hin taanetti jijjiiramuu dubbataa hin jiru. Ilmi namaa jaallates jibbees hundumtuu hin jijjiiramu. Jijjiiramuu isaa akka inni jijjiiramaa jiru kan hin hubanne haa ta'u malee gara wayitti jijjiiramuun waan oolu miti. Akka nama tokkootti Rabbiin subhanahu wa ta'ala maaliif addunyaa kanarratti nu uume jennee nama kaayyoo qabu taanee kaayyoo keenya hubannee ala jiraannu, kaayyoo sana galmaan geenye fedhii Rabbii guunnee jannata Rabbii argachuudhaaf tattaaffii goonuu kana keessatti guyyaa guyyaadhaa jijjiiramaa ta'uun guyyaa guyyaadhaa sadarkaa ol aanaatti of jijjiiraa argamuun barbaachisaadha. Maaliif Rabbiin هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا. أكما ننون جدت ربي جتون إسا دؤس جرينيس كان أومي ماليف كان قولي ليبلوكم اسم قرماتو الأف مالسا أيكم أحسن أملا اسم كيسا أينيتو وجي الرج على وجهات وجي بريدامتي أحسن جد الرج على كم بريدا وجهته هر بريدا جني ونن وجهتا جرو بور الرج على كم برادو في درسي أرقم نمتو كليسا كوجن الرد هر الرج على وجني أرقمو الأف تتافي قونو كيست أو في كينيا قويا لان هر كان جرورا بور الرج على ثاني أرقمو قبل أكما رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديثا جدانتي من استوى يوماه فهو مغبون أكجدنت نمي قيال لمنسى والكتا جلاتئ والرخساري كيساي أكجدمت كليس كينيا حر كينيا تعالي أرقمو كينيا حر كينيا مو بور كينيا مو حررت علي أرقمو لان قيا لان جيجيرما هوجيدان يادان سوچيدان وانقون هندرت قيا لان الرجالة ثاني أكارقم نوچون نورا برباتي سيچو. أما نمني tokko yeroo hedduu yoo laaltanii waggaan haaraan ala dhufu barana galiinkoo sadarkaa kana gara sadarkaa kanatti jijjiiruu barbaada. Hiriyoota koo kanarra jara kanatti jijjiiruu barbaada. Namni immoo araada adda addaa keessa jiru araada kanaan barana dhiisa. Mana barumsaa namni baratu sadarkaa kanatti of guddisaa ol guddadha jedhee inuma karoorfata. Akka nama tokkootti mee imaana keenyaaf maal karoorfannee beekna. Imaanni sadarkaasaa akkana jennee kaa'uun rakkisaa ta'us ajennu mee fakkeenyaaf sadarkaa yoo caarra jiraanne akkamitti gara baatti dhufna, yoo baarra jiraanne akkamitti gara aatti dhufna jennee gara kanaanis of jijjiiruudhaaf tattaaffii hammam godhaa jirra. Akka hawaasaattis yoo laalle hawaasni keenya sadarkaa kanarra jira. Sadarkaa kanarra kan jiru hawaasa keenya kana gara barbaannu akkamitti jijjiirraa jenne waa'ee jijjiiramaa yaaduun nurraa barbaachisa. Amma jijjiiramni akkamitti dhufa, haala kamiin dhufa kan jedhu laaluu keenyaan dura jijjiiramni barbaachisaa ta'uusaa, jijjiiramni waan nurraa eegamu ta'uusaa, jijjiiramni immoo kallattii kamuunuu akka argamuunsaa gara gaariitti deemuunsaa barbaachisaa ta'ee sirriitti hubachuu qabna. Amma yoo kana sirriitti hubanne sadarkaan itti aannu jijjiiramuun nurra akka eegamu yoo sirriitti hubanne barbaachisaa ta'uunsaa jijjiirama malee immoo akka wanni hundinuu waan barbaanne bira gahuu hin dandeenye yoo hubanne akkamitti jijjiiramna jennee yaaduu qabna. Amma rakkinni guddaan akka biyyaattis akka hawaasaattis hundi keenya iyyuu jijjiirama hin barbaanne. Akka biyyi keenya jijjiiramtu barbaada, hawaasni keenya akka jijjiiramnu barbaadna.
galiin keenya akka jijjiiramu barbaanna wanni hundinuu akka jijjiiramu barbaanna garuu jijjiirama fedhaa jijjiiramuu fedhuu dhabuun furmaatarra nuun hin gahu yoo dhugaadhaan jijjiirama kallattii hundaan barbaanne awwala nutu jijjiiramuu qabaadha nummoo jijjiiramuudhaaf maal keenyatu jijjiiramuu qaba jennee hubachuu qabna rabbiin qur'aana keessatti inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiruu maa bianfusihim jedha rabbiin inna allaha laa yughayyiru suuratu ra'd irratti akka jedhetti inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin rabbiin hawaasa tokkorra ummata tokkorra qawmii tokkorra waan jiru hin jijjiiruu jedha حتى يغيروا ما بأنفسهم وان جر نفسيا جرا كيس جيو هنگ جر ججيرا نتجر أما ججيران كرن نرى إيقا ما جرا ربين وان أمتك يرجر أكا ججيرو وان حواسك يرجر أكا ججيرو نرى أكا نمتقود كيس كينيا ججيرا مني كأي أكا نو أف ججيرو ربين نرى إيقا جرا جج أما كان الرتي إدو أيقونس ربين كدنوس دعاء قفان كلا قفان ججرم نندف حتى يغيروا جدي شرطنا كان نقبسيسي كان قبسيسي نتم ربين كيس كن يرى ججرمو الاف فدين سوچين غدمو قبا كان جدو اسرتنو ابسي جرجت حقيقه يو كان سرت هبني مالتو كيس كن ججرمو نور ايغما جرغا ايغا كنتاي كيستمو اما حال أما كيس جرو كيست سومني رمضانا دفي كنو اتسينا جرا اتسينيس جرا يرو رمضانا كان كيستي جرمو الألمي بربادي جرا قدا كانتين أرغتو اللينسي غارين دفي حالا كينيت دفي بلبلا كينير رغاهي كنو دفي سنين جده نون جدا جر يرو كان كيستيس of jijjiiruu ala barbaannu akkamitti jijjiirra maal keenya jijjiirra maal ni guddaan jijjiiramuu qabu tokkoffaa yaada keenyatu jijjiiramuu qaba maal waan adda addaa irratti hundi keenya iyyuu waan itti amannu waan ejjennoo qabanne waan dhugaadha dhugaa miti sirriidha sirrii miti jennee irra dhaabbannee jirru hedduu of keessaa qabna wanni kun jijjiiramuudhaaf dura waan adda addaa irratti wanni nu yaadnu jijjiiramuu qaba wanni nu yaadnu immoo jijjiiramuudhaaf odeeffannoon nu seenu kun jijjiiramuu qaba amma kallattii lamatu jira asirratti kan hubachuu qabnu kallattiin tokkoffaa ilmi keenyatu jijjiiramuu qabaadha ilmiin keenya jijjiiramuun qofti garuu gahaa miti imaanni keenyas imaana yaalan jedhu arkaan al-imaan islaam kan jedhu sanaan kan jiru sana dubbataan jiru jahansa wanni hundinuu akka lugaatti akka afaanitti yoo ilaalle wanni nu dhugaadha dhugaa miti sirriidha sirrii miti jennee ejjennoo qabanne hundinuu wanni nu amannu jechuudha wanni nu sirriidha jennee irra dhaabbanne jechuudha kun jijjiiramuu qabaadha kun jijjiiramuun immoo akkamitti dhufaa kan jedhu bal'inaan ilaalla inshaallah amma akka nama tokkotti an yookaan isin yookaan namni tokko jijjiiramuu barbaada jennee hayaan amma jijjiiramuudhaaf wanni ala irratti mul'ataa jiru akhlaaqa isaarraa haa ta'u haala inni hojiitti hojjetu irraa haa ta'u fedhii isaarraa haa ta'u jijjiiramee alatti waa irraa argamuu barbaanna hundi keenya waa alatti jijjiiramee argamuudha dura alatti kan bahe kun keessa waan turetu gadi bahe keessa wanni ture ala bahuudhaaf dura keessa isaarratti akka barbaadamutti jijjiiramee argamuu qabaadha keessa irratti jijjiiramee argamuudhaaf keessoo isa ala jennu maal jedhaa jirra tokko aqleetu jira lammaffaa qalbiitu jira jechuudha amma bakka lamman kanarratti jijjiiramni dhufee mul'achuu qabaadha bakka lamman kanarratti jijjiiramni dhufee mul'achuudhaaf inni duraa aqlii keenya irratti waan jijjiiramuu barbaannu sanarratti akkanuu sadarkaa tokko sadarkaa wayitti sadarkaa kaanitti akkanuu jijjiiramnu waan barbaannu sanarratti beekumsi keenya waa'ee sanarratti maal fakkaata yaadni keenya waa'ee sanarratti maal fakkaata waan sanaan wal qabate maal amannaa maal dhugaadha jennee irra dhaabbannaa kan jedhu sirriitti of qorannee adda baafnee waan amannu sana of keessatti jijjiiruun nurraa eegama jechuudha namni hedduun keessoo ofii jijjiiruudhaaf tattaaffii osoo hin godhin yaalii osoo hin godhin halli isa akka jijjiiramuu nama fedhu jira jechuudha halli kunis
sirrii miti jechuudha. Tokkoffaa waan barbaanne irratti fakkeenyaaf nu nama tokko fudhannee halaal. Namni tokko khamrii dhugaa hajanne yookaan immoo jimaa qamaa hajanne yookaan immoo waan inni hin jaallanne yookaan waan diiniin islaamaa irra dhawuun tokko hojjetaa jira jenna yookaan immoo haalli inni diinii irratti sochii inni qabu dadhabaadhaa dudubbeetti hafaadhaa of jijjiiruu barbaada jennee hayaan. Namichi kun of jijjiiruudhaan dura fakkeenyaaf waa'ee jimaa yookaan waa'ee khamrii maal jedhee yaada? Sammuusaa keessatti maaltu deddeebi'a? Jimaan yookaan khamriin yookaan immoo wanni inni jijjiiruu barbaadu kun gaariidha jedhee yaadamoo wanni kun badaadha miidhaa qaba jedhee yaada? Kan jedhu ilaalamuu qaba. Yaadni isaa jimaan kun yookaan khamriin kun yookaan wanni dalagu kun bareedaadha jedhee yoo yaadu ta'e garuu deebisee immoo bareedaadha jedhee ittan bashannanaa ittan gammadaa ittan of bohaarsa jedhee yoo yaadaa jiraate namichi kun yaadni kun jijjiiramu malee qaamni isaa kan ajajamu qalbii isaatiin. Qalbiin isaa immoo waan sammuu isaa irra jiru waliin hojjetaa jira jechuudha. Kana jijjiiruudhaaf sammuu keenya keessatti waan namichi kun khamriis haa ta'u jimaas haa ta'u waan inni isa miidhuuf waan inni hin barbaanne jijjiiruu waan barbaadu kanarratti maal yaadaa jira kan jedhu kun yaadni kun eessa isa keessa seenee dura duukaa wanni uumame hin jiru yaadni akka kanaa booda alaatti seene alaa maaltu seensise kan jedhu kun laalamuu qaba. Alaa maaltu seensise jennee ala laallu odeeffannoo ijaan arguudhaan gurraan dhagahuudhaan namoota duukaa taa'ee waan akkanaa irratti hirmaachuudhaan namarraa dhagahuudhaan miidiyaarraa dhagahuudhaan kallattii adda addaatiin wanni kun bareedaadha dhugaadha gaariidha gammachiisaadha bohaarsaadha jedhee ejjennoo akka kanaa isa keessa kan seensise alaa seene wanni kun. Akkuma kanatti wanni kun miidhaa qaba namiidha jijjiiramuu waan qabu gadheedha waan faayidaa hin qabne rabbiin biratti na gaafachiisa addunyaa irratti akka inni milkoofne na godha kan jedhu odeeffannoon akka kana qur'aana irraas haa ta'u hadiisa irraas haa ta'u qorannoo irraas haa ta'u kallattii adda addaatiin isa bira gurraanis ijaanis seenee sammuusaa keessatti kuufamuu qabaadha. Eega sammuusaa keessatti bal'inaan kuufameen booda namichi kun waa'ee kana ala yaadu mata duree kana irratti ala yaadu sammuusaa keessatti wanni kun akka isa miidhu wanni inni mul'isu gara tokkoon faayidaa qaba jedhee imaaniinsaa jira. Gara biraatiin immoo miidhaa qaba jedhee kan amansiisu beekumsi jira yookaan odeeffannoon jira jechuudha. Ala namichi kun waa'ee kana irratti yaadu sammuunsaa odeeffannoon namiidha kan jedhu miidhaa qaba kan jedhu quraanarraa hadiisarraa qorannoorraa wanna adda addaa ala seenu odeeffannoo kana fudhate sammuusaatiin xiinxala. Sammuusaatiin ala xiinxalu namichi kun waan kana irratti ejjennoo tokko irra gahuudhaaf yaalii godhaa jira jechuudha. Ejjennoo tokko irratti yaalii ala godhu odeeffannoon isa seene yoo jabaa ta'e argame namichi kun waan kana irratti imaanii isaa kan ergasii jiru jijjiiruu danda'a. Amma mata duree kana dabalatee waan amma jalqabne boqonnaan booda itti deebinee waliin bal'inaan laalla akkamitti waan imaana qabannee waan sammuu keenya keessa seene akkamitti jijjiirraa kan jedhu boqonnaan booda waliin laalla fagaatina walumaan boqonnaan booda wal argina. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Boqonnaan booda kunoo walitti deebinee jirra. Akkuma sila ilaalaa turre waan tokko jijjiiruudhaaf odeeffannoon alaa sammuu keenya keessa seenu murteessaadha jennee ilaaleerra. Rabbis Qur'aana keessatti haala adda addaatiin warra jijjiiramuu barbaadu dhageessisiinii qaqqabsiisinii itti himii gorsiinii hikma adda addaatiin waamicha godhin ala jedhu kun hundinuu maal jechuudha odeeffannoo sana jaraan gahidha. Namni tokko odeeffannoon sun isa gahee sammuu isaa keessa seene waa'ee mata duree sanaa waa'ee dubbii sanaa ala namichi sun yaadu odeeffannoo sanatu isa keessa seene waa'ee sana yaada. Amma namichi sun ala yaadu sammuu isaa keessatti ejjennoo qabaachuun hin oolu. Ejjennoon ergasii qabaate imaana ta'ee isa keessa seenee jira. Wanni kun gaariidha na bohaarsaa na bashannansiisaa na gammachiisaa kun qaroomina jedhee waan adda addaa waan isa miidhu irratti waan dogoggora ta'e hedduu qabaate. Amma kana sirreessuudhaaf waan inni ergasii irra dhaabbate kun sirrii miti kan jedhu kana akka isa qabsiisu odeeffannoon hedduun seeneera. Odeeffannoon hedduun ala seenee sammuu isaatiin odeeffannoo hedduu kana fuudhee tokko tokkoon odeeffannoo kana xiinxala yaada gaggaragalchaa ilaalaa dhumarratti wanni sammuu isaa keessa jiru wanni inni itti yaadaa jiru ala irra dhaabbatu dogoggoraa jedhee murteessa. Wanni inni murteessu sun hundinuu
maal jedhama imaana yookaan ejjennoo jedhama. Wanni kun sirrii miti jedheen amanaa, wanni kun sirriidha jedheetan amanaa, wanni kun na fayyada jedheen amanaa, wanni kun hin fayyadu jedheen amanaa, na bohaarsa jedheen amanaa, na gargaara jedheen amanaa, qaroomina jedheen amanaa, akkana jedheen amanaa. Hundinuu ejjennoon kun imaana jechuudha. Imaana akka lugaatti akka afaanitti ilaalaa jirra jechuudha. Eega namichi sun ejjennoo sana qabate wanni kun awutomaatikaalii sammuu isaa keessatti wanni qabatame sun gara qalbii dhaqee kuufama jechuudha. Achiin booda qalbii sana keessa waan kaa'ame sanatu namicha kana sochoosa jechuudha. Ilmi namaa haala rabbiin isa uumerraa guyyaa guyyaadhaan waan hunda yaadaa hojjechuu hin danda'u. Waan kaleessa yaade ejjennoo qabate qalbii isaa keessa kaa'ame ittiin waan sana yaada jechuudha. Ittiin hoogganama jechuudha. Qaamni keenya kun namni tokko kan kolfu, namni tokko fuula isaa kan guuru, namni tokko akkaataa itti deemu, namni tokko akkaataa itti hojii adda addaa hojjetu qalbii isaa keessatti kuufamennaan hatta akkamitti qaamni isaa hojii hojjetaa keessoon isaa kan jedhu kun ajajnii sammuurraaf uumamarraan kan isa keessa seenetu qalbii sana keessa taa'ee qaama isaa hoogganaara. Fakkeenyaaf an karaa kamtu fagoodha, karaa kamtu gabaabaadha yookaan kamtu na miidhaa, kamtu na fayyada jedhee waa tokko irratti eegan yaadeen booda karaan gabaabaan bakka kana deemuudhaaf kana jedhee eegan yaadeen booda ejjennoo alan qabadhe guyyaa guyyaadhaan karaa kanatu fagoodha moo gabaabaadha jedhee adaduma an deemuu barbaadeen ammas dhaabbadhee hin yaadu. Al tokko yaadee murteesseera, wannan murteesse sun imaana ta'ee kaa'ameera, qaamni koo sanuma fudhatee deema malee ammas har'as deemuudhaaf alan bahu mana kanatu fagaatamoo sanatu dhiyaata jedhee guyyaa guyyaadhaan hin yaadu. Kun miidhaa qaba moo faayidaa qaba jedhee guyyaa guyyaan hin yaadu. Al tokko waanan ejjennoo qabadhe achi keessa seenee ana jijjiiraa anattiin na hoggana jechuudha. Haala kanaan waan ta'eef imaanii jennee wani nu qabannee nu keessa seenee kaa'amu sun isatu guyyaa guyyaadhaan nu hoogganaa deema. Hamma jijjiiramu ala barbaadde rabbiin inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bianfusihim. Waan nafsiyyaa jaraa keessa jiru hanga jarri jijjiiranitti rabbiin jedheera. Waan nu keessa jirutu jijjiiramuu qaba. Waan nu keessa jirutu waan alatti mul'ate kana fidee waan jiruuf waan alatti mul'ate kana jijjiiruudhaaf keessa keenya taa'ee qaama keenya kan hoogganaaru akka nuti sochoonu kan nu godhaaru waan nu jaallannus waan nu jibbinus kan alatti nurratti mul'isaa jiru waan keessa keenya kaa'ame jechuudha. Kanaafuu keessa keenya jijjiiruudhaaf tokkoffaa odeeffannoon alaa nu seenu jijjiiramuu qaba. Tokko lammaffaa odeeffannoon alaa seenu qofatu hin ta'in odeeffannoo alaa seene sana fayyadamne yaadne ejjennoo haaraa qabachuudhaaf nurraa eegama jechuudha. Ejjennoo haaraa ala qabannu ejjennoon ergasii qabannee nu keessa jiru dogoggora kan ta'e sun ejjennoo haaraa kanaan bakka bu'ee bakka isaa qabata. Eega ejjennoonni durii sun imaanni durii sun imaana isa haaraadhaan bakka bu'ee imaana isa haaraa kanatu qaama keenya hoggana jechuudha. Ilmi namaa eega dhalateen booda waa hedduu beekaas otoo hin beekin sammuu isaa keessa seensiseera. Wanni sammuu keenya keessa seene qabannee ijoollummaadhaa kaase kun sirriidhaa sirrii miti jennee ejjennoo hedduu qabannee jira. Ejjennoon nu qabanne hundinuu imaana ta'ee nu keessa kuufamee jira. Al tokko tokko waan faallessu qabanna imaana. Sirriidhas jenna. Fakkeenyaaf khamriin miidhaa akka qabu nan beeka jennee sadarkaa beekumsaa irratti kun miidhaa qaba jennee amanna. Garuu sadarkaa shahawaadhaan wal qabate, fedhiidhaan wal qabate, miiraan wal qabate garuu maaltu nu keessatti ka'ama? Nu bohaarsa, na gammachiisa, ittan bashannana, qaroomina jennee ejjennoo biraa immoo qabanneera. Amma namicha kana keessatti ejjennoo lamatu yookaan imaana lamanatu jira. Imaanni akka beekumsaatti jiru khamriin yookaan jimaan yookaan kun wanni miidhamu yookaan wanni nu miidhaaru yookaan wanni nu jijjiiruu barbaannu miidhaa akka qabu nan amana jennee sadarkaa ilmii irratti imaani tokko jira. Sadarkaa immoo miiraan wal qabate na bashannansiisaa, na bohaarsaa, na gammachiisaa, qaroomina akkana jennee immoo waa biraa qabaannee jira. Kun lamman imaana lama ta'anii sadarkaa beekumsaatti wanni jiru kun sadarkaa shahawaaf nu hoogganuu irratti imaanni keenya yoo hin jabaanne dudubbeetti hafana jechuudha. Namni hedduun beekumsa qabaataa waan beeku sana ta'ee argamuun kan dhabuuni beekumsi isaa sun beekumsa imaana sadarkaa imaanaa jabaattu ta'e qaama keenya qabate nu hooggane
nu sochoosu sadarkaa sanarra waan hin geenyeef jechuudha. Amma nu jijjiiramuu barbaadaa jirra. Waa'ee jijjiiramaa haasa'aa jirra. Jijjiiramuu barbaaduudhaaf inni guddaan tokkoffaa jijjiiramuun qaba jennee yaadumarraa jalqabuun keenya waan tokko. Akkamittan jijjiirama jenneetti yaaduun lammaffaadha. Maal keenyatu jijjiirama jennees beekuunis barbaachisaadha. Akkamittan immoo eegamu maal kootu jijjiirama jennee amanne akkamittan jijjiirama jennee hubachuus barbaachisaadha. Jijjiiramni tokko sadarkaa beekumsaatiin kan jennu odeeffannoodhaan seenee waan jiru ilaalaa turre. Inni guddaan immoo kan biraa kan hafe jira. Maal inni sadarkaa tarbiyaatiin wal qabate waan jijjiiramuu qabu jira jechuudha. Namni tokko sammuu isaa keessatti sadarkaatti sagantaatti aanutu bal'inaan ilaaluun keenya akkuma jirutti ta'e beekumsa qofaan hin jijjiiramu. Beekumsi waa'ee waan tokko waan nu beeknu jechuudha. Garuu gara biraatiin skill kan jennu yookaan tarbiyaadhaan kan dhufu akkaataa itti hojjetanuuf waa hojjechuu keenyaan kan wal qabatu nu keessa muuxannoo wayiitiin kan dhufee jiru jira jechuudha. Tarbiyaan ala namaa kennamu nama kana sadarkaa barbaannetti jijjiiruudhaaf guyyaa guyyaadhaan hojjetee mul'isee waan argamuu qabutu isarra jira. Fakkeenyaaf nama tokko yookaan barattoota kutaa guutuu waa'ee bishaan daakuu barsiifne. Bishaan daakuun akkana jedhee kutaa keessatti barsiisaan tokko tokkoon uummata kana barsiise. Eega barsiiseen booda waa'ee bishaan daakuu baratanii qormaanni kennameefi barattoonni guutuun dhibbaan dhibba argatan. Dhibbarraa otuu hin dogoggorin deebisan. Amma barsiisaan dhibbarraa dhibbatti otuu hin dogoggorin waan deebiinaa deebisaniif barattoonni koo bishaan daakuu baraniiru jedhee bishaan bira geesse seenaa daakaa otuu jedhe hundumtuu hin nyaatamu. Maaliif jarri waa'ee bishaan daakuu baratanii malee bishaan daakuu hin baranne. Bishaan daakuu baruun keessa seenanii bishaan keessa seenanii tattaaffatanii kan ittiin baramu. Barumsaan immoo kan dhagahaa turan bishaan akkanatti daakamaa ala bishaan daaktan kana godhaa jedhanii waa'ee bishaan daakuu baratanii malee bishaan daakuu hin baranne. Waa'ee bishaan daakuu barachuu fi bishaan daakuu barachuun adda adda. Bishaan daakuu swimming barachuuni bishaan keessa seenanii tattaaffatanii kan baran. Inni tattaaffatanii baranu kana hojiidhaan kan jiru. Akkuma hadiisa Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam al-ilmu bitta'allum al-fiqh bittafqih akkuma jedhame beekumsi barachuudhaan dhufa. Garuu akkamitti wajjannaa kan jedhamu kun keessa seenanii tattaaffatanii yaalii gochuudhaan waan dhufu. Amma tarbiyaan maal nuu fida? Ilmi nuu qabnu beekumsa nuu qabnu sana qofaan hin ga'u. Akkanatti salaatamaa akkanatti of qusatama jedhanii tarbiyaadhaan keessa seenanii sochii godhanii sanarratti qaama keenyaaf eenyummaa keenya akka jijjiirru hojiidhaan kan tarbiyaadhaan yaalii goonu jechuudha. Kanarratti inni guddaan nu fayyadu Ramadaana. Ramadaana keessatti akkuma Rabbiin Qur'aana keessattis nuun jedhee jiru kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba alal ladhiina min qablikum la'allakum tattaquun akkasin taqwaa argattanuuf akkuma nuun jedhetti yeroo Ramadaana keessatti ala soomnu yeroo kana sa'aatii kanatti sa'a kana hamma sa'a kana sooma keessatti nyaachuun dhuguun qunnamtii saalaa gochuun haasaan gadheen adda addaa gochuun ija keenya to'achuun kana hunda isinirraa wanni haraama ta'e kana wanni hojjechuu qabdan immoo kana jedhame ala nutti himamu of qabne yaalii godhaara. Practically yaalii godhaarra malee theoretically miti. Practically wanni nu goonu sun beela'uun maal akka fakkaatu argaa jirra. Of to'achuun maal akka fakkaatu yaalii godhaarra. Waan adda addaa irratti qaama keenya afaaniin dubbachuun dhageenya biraa galootu hin ta'in sadarkaa tarbiyaatiin of tarbiyaa godhaa jirra jechuudha. Haala nuu sadarkaa kanatti of tarbiyaa godhaa jirru qaamni keenya waan haaraa kana barataa jirra. Ilma namaa keessatti sammuu keenya keessatti memory store jennaantu jira. Memory store yaadannoon bakka keessa kuufamu jechuudha. Yaadannoon gara barumsaatiin dhufe bakka kuufamu hippocampus jennaan sammuu keenya keessaa bakka qaba. Gara biraatiin immoo tarbiyaadhaan wanni nu arganne, wanni nu irra deddeebinee hojjenne, wanni nu irra deddeebinee dalagneef muuxannoon nu keessa dabarfanne bakka immoo addatti itti kuufamuu qaama keenya keessa jira jechuudha. Amma kana lammantu jijjiiramuu qaba. Gara tokkoon tarbiyaatu jijjiiramuu qaba. Tarbiyaan gadheen ergasii argame, hojiin gadheen ergasii nama duukaa ooluudhaan, hiriyaan taane duukaa ooluudhaan, haala adda addaa duukaa ooluudhaan wanni nu hojjenne sun jijjiiramuu qaba. Gara
khayrit beekumsis tarbiyaan sun kan irra dhaabbate beekumsis jijjiiramuu qabaadha fakkeenyaaf kan irratti akkuma hadiisa rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam kaana rajulun min qablikum min bani israa'il jedhanii hadiisa adda addaatti akkuma dubbataniif ummata kana dura akkanatti ture jedhamaara akkuma namichi tokko nama 99 nafsi 99 ajjeese beekumsa nama hin qabne raahiba tokko bira dhaqee gaafate rabbiin naaf dhiisaa jedhe gaafateen nafsi 99 ajjeefte rabbiin siin dhiisuun jedheen aaree namicha kana ajjeese dhibba guute namichi kun garuu boodarra dhaqee nama ilmii qabu gaafate ala nama ilmii qabu gaafatu namichi kun maal jedhetti rabbiin yakka kamuu dalagde hamma samaa illee gahu dalagdu yoo dhugaadhaan tawbata gaafatteen siif dhiisaa jedheen achin booda'oo garuu maal gorseen asirratti gandi ati keessa jirtu kun bakka yakkitti baay'atu kanaafu warra ummata gaarii bakka kana jiran jara bira deemii jedhee gorseen amma namichi kun karaa jalqabe karaa irratti akkuma sin hadiisa kanaan beektanu duutitti dhufeennaan gara akhiraa deemi jannata seena moo jahannama seena namichi kun gara ganda yakkatti hojjeterraa ganda khayriitti deemaara ala kulli haal umarratti namichi jannata seenee malaa'ikaan irratti wallalani gara kamitti dhiyaata kan jedhu safaraa jedhame laftis walqixa taanaan rabbiin fedhii namichi kun jijjiiramaaf qabaate gaaffii awwaluma gaafa ni dhufe rabbiin naa dhiisaa jedhe gaafatu tawbaa barbaadeera jijjiirama barbaadeera itti aansi immoo gorsa aalimarra argate fudhate karaarra bu'eera karaarratti isaa deemaaru gara jijjiiramaatti gara khayriitti isaa deemaaru duutitti dhufe jechuudha amma nus yoo jijjiiramu barbaanne bishaan keessa teenyee fooxaadhaan qaama keenya yoo qorsina jenne hin qooru maaliif qaama keenya wanni jiisaa jiru sun bishaan sun dhabamuu qaba qaamni keenya goguudhaaf karaarra taa'ee karaarratti rakkina kan nutti dhuumaa jiru karaarra dabuu qaba yoo nutu karaa sana jijjiiruu qabanna yookaan ganda sana nuti dhiisuu qaba of jijjiiruudhaaf haala tarbiyaa keessatti naannoo keenya wanni jiru jijjiiramuu qabaadha naannoo keenya wanni jiru jijjiiramuu jechuun tarbiyaan nu keessa dabarfannu oolmaan nu nama duukaa oollu yaadni adda addaa dhufee yaadni gadheen sammuu keenya keessa seenu yookaan immoo yaada qofaatu hin ta'e ijaan arguudhaan hiriyoota irraa haa ta'u hawaasa irraa haa ta'u miidiyaa irraa haa ta'u haala adda addaadhaan sadarkaa nu jijjiiramuu barbaannu irraa dudubbeetu wanni nu hambisu karaa kamiinuu haa ta'u eessarraa iyyuu haa ta'u sanarraa nu bilisa ta'uu qabna yoo nu sanarraa bilisa hin taane nu jijjiiramuu barbaanna akka nu immoo hin jijjiiramne guyyaa guyyaadhaan kan dudubbeetu nu hambisu jira sheexaannis akkuma jirutti jira nafsiyyaan keenyas nu harkiftii gara shahwaan keenya jirutti kana hunda hubannee jijjiiramuudhaaf qophaa'uun nurraa eegama sadarkaa sagantaa keenya har'aarratti waa'ee jijjiiramaatiin wal qabsiisee yeroo duraatiif waan tokko tokko laallee jirra sagantaatti aanutti immoo akkamitti sammuu keenya keessatti wanni adda addaa akkamitti jijjiirama yookaan jijjiirama fiduudhaaf maaltu maal ta'a kan jedhu itti irra deebinee bal'inaan kan laallu ta'a kan har'aaf duukaa turtaniif galatooma sagantaatti aanutti wal agarra salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu